bakka yaani walumaa galatti jechuun hanga gizee yaadee biyyaa ba'ee san hin ga'u. Sabbantu Obsaa fi sabri illee hin jirre beektee biyya keenyatti amma fakkeenyaa fi abbaa fi haadha bicha ajaja malee baay'ee namni nama ajaju hin jiru. Obboleessa fuu baay'een ajaja malee. wal keessa jira Asitti yoo dhuftee yaa rabbii gurba bakka yaa rabbi qe'ee tanaan irraa oofi akka ofii beektu hin jedhanii kaas geggeessan fajjira. wallahi kun immoo gaafa as ga'ee gaafa baangaaliin bishaan fuudhi jettee kana dalagi jettee ajaja rajaala nama biyya kana saba biraati kadaleessi saba biraati kanumaa hunda dalaguuf. Raabshaa lola. Muka ijoolleen gariin takka haadhaaf abbaa ergamuu miti. Takka haayilaandiin bobaa isii jalaa kaatee hin beekne maratu dhufeera wal keessa jira. Ka dalagatullee inuma jira. Ijoollee akkasiisan gariin ka haadha manaa dur waggaa 4 waggaa 5 haati manaa biyyatti qallabdee asii mana ijaare osoma jedhu manni inni ijaarellee hin jiru. Kuifattee waan gootu dhabdee fidde asuma taa'ee ammallee kun meeqa kam birri ijaazaa irraa kafalaartu ganaa ammallee hinti beetii namaa dhitte. Walumaa laase. Akkasiillee baay'ee jira kana mara. Hamataa qulfii jechuu. Ka dalagate. Kadalagatu madalagata. Batalai namni birrii ufiitiin dhufe madalagataa jira ammallee. Warri birrii ufiitiin dhufe ima dalagata. Haadhi abbaa manaa fiddu waan ta'an dhaamuuf takkatti yoo jiraate yaa faadhe yaa habiibti yaa galbi yaa ayyuuni yoo abbaan manaa kan kee gizee ati as jirtu birrii ati itti ergitu mana si ijaaree jireenya sirraa jijjiiree jiraate fidi asitti illee madalaga namni waan ati itti ergite san xibqiin qabee waan ati yaaddu isa irra sii oolchi har'allee asillee dhufe si gargaara. Kaasati ati asii itti ergite jechuun birrii waggaa 4 waggaa 5 afaan mansuuriin godhe asillee dhufe jechuun sima afaan mansuuriin si godhe afurraa achumatti dhiisi akkuma qara dhiibeddu matee nassi hin jedhe. Kiraa manaa irraa kafalta ganaa asii imimmaan dhiiftee dhiiga bootte shuu haala. Allah mashkila ziyaada. Jamaan meeqa kan mee argaa jirte? Haati manaa ammallee ka isa fidde hanqate ganaa kiraa manaatiif birri nyaataa irraa kafaltini dil jedhee ciisa dib jedhee jechuudha. Kan siraan dalagu faa jedhee firii viizaan dhufee kan siraa dalagu faa dida. Guute wallahi. Firii viizaa eega dhufe maal abbaa isaa haqan. Guute wallahi lazima warra kambaan itti koo dhufee viizaan irraa. Birri 8 hojjeta birri 8. Guute amala walii galuu dhabuu. Uy, gotu mana hojjeta jira. Guute wallahi likki rabbi. Ammallee faadhee wanni takkitti qaamuuf abbaa manaa fidadheera jettee xalabaa keessa kontiraata fidadheera baqqaanillee ala baay'ettee achi utaalte jechuudha. Gurra walirraa nyaattan nama lamaan ala baatee wanni fuutu takkatti hin jirtu. Siimeen. Allah. Isin manatti deebi. Wallah laazim. Biteetiin manatti deebi. Gaafsan dalagaa leen jibbisiisa. Dalagaan nama jibbisiisa dhuguma. Wallah laazim. Habiibti. Dhuguma nama jibbisiisa. Inni illee akka biraadee isillee biraadee hunda sitti hin jedhu. Mushkilaa miti amma mushkilaa waliif fiddanii gadi baate. Akkasii wallahi. Wallahi mushkilaa waliif fiddanii jechuudha. Nullee ma yaaddofnaa bar gaafa sadi. Wallah laazim. Maali namallee waan inni na uumaye. Ani ijoolleeti operaasyoonii yoo godhe jedhee bara keessa jarumatan inni tama operaasyoonii taatu tana faa bar sababa kana faan kan garaachi dhume faa jira bar. Yaadee gubatee. Dhugumaa bar. Sabboontu. Yaa sabboon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi gadaateettu maal nu goote ala baatee ka maaliiti. Ka dhufeef dalagatanii walirraa jiranii galanii gara ganda isaanii. Wallah laazim. Shoo yaani nama dabbartan dhugama rabbi biyya namaatiin laafin dabarsitu kan maaliitti dalagattee ofirraa jijjiiruu malee. Shoo haala. Laafii jettanii lafa martan lafti isiniin marte. Ka dhufteef dalagadhu ilaal. Halkanii guyyaa largajjedhi ajajamii dalagadhuuf jijjiiri ilaal jijjiiramiiti gali laafii biyya kan keessatti feetu finfinnee feetu adaamaa feetu asallaa feetu naqamte gara feete zoore namisi gaafatan jiru. Garaa dhuftee asin lafaan lafta laafiin kan maal lafa dhiitta akkanaan.
laafii kiyyaa hiyyummaa biyyaa baanii laafin dabarsanii isa jiraa reessa dhageette. Wallaa laze biyyi isin dura guddatte kaakka Hindii, kaakka Bangaalii, kaakka Paakistaanii qamisima fokkataa kana uffateetuma inshaallah sa'aatii 24 jechuudha. Bakka hojiitti dabarseeti manni inni galu jechuudha. Mana qosho qomboree nama 30-40 walitti kireeffatanii waan qaba walitti buusanii biyya fooqii ijaaran. Gaafa asii biyya galuuf kaanoo laal qosho qomboree hiyyeessa kan fakkaatanii boolee fi digabbu'anii laal zanafa ta'anii abbaa qabeenyaa jechuudha yoo gabbu'an. Isinoo asis suufa uffattanii gaafa galtan daara. Maafii faayida. Wallaan azim galtee waan saamunaan bitattu hin qabdu jechuudha. Siigalee laayifiin asitti dabarsitu akkattiin hin jirtu. Ka fuutellee achi deem bakka fuuteemi. Wanni ati asis sargi maalettee lafa dhiittuuf takkattiin hin jirtu. Deemi siillee haa daladdu dalagi ofirraa jijjiiri. Shuu haadha. Nama dabbartan keessattuu wallaa billaa jechuun manni heenne kummaa akkana kaayyoo dhabdan. Wama hadhaa bichaa yaadda waan baruu dhiiftanii. Kanaaf jechuun laafii isin biyya namaatti dabarsita. Atillee akka kaampaanii keessa teettee atillee tamana madaamii keessa teettee jechuun anummaa osoo takkatti makkana laafii dabarseetta. Waa takka warri laafii dabarseedhee lafa maru kun jechuun warra osoo galee waan saamunaan bitatu hin qabu. Sanuu hattu milkaara zabana kan. Sanuu hattu irraa mallaqa walitti qabdee maqaa hawaalaa maqaa maaliitiin mana ijaarataarti biyyatti. Jarri milkii qabdee gabooruu rabbi jala saqqalu. Munkama akka namaan jechuun mana madaamii guyyaa takkatti hojjettee laayifii dabarsuuf birri mindaa ji'a takkatti fudhattee inshaallah achi takkatti abdaabii kaate shaarjassa argan. Birratti kumaa san fixxee deebita jechuudha. Maal inni kun laayifii jedhamu. Jechuudha. Kophee adii inni biteen inni ijaazaa meeqan buusee ittiin jijjiiree fotoo meeqan ka'ee sanuma meeqa janaa jana ka qalbii qabdu dalagadhu mana madaamii taa'e ijaazaa maal isaa ta'u biyyeen isaa nyaattu. Ani ijoolleen madaamii jirtu jechuun wanni isinii dhaamu. Qasaman billaa wanni isin dharraatan amma isin mana madaamii ta'ettanii jechuun warra ala jiru kana hawwitan wanni takkattiin dhugaa keessa hin jirtu. Sobanii kijibanii jechuudha uffata jijjiiratanii laal filiitarii ofii gadhiisanii jechuudha isin sossoban nuusii keessan hin galle dabadhataa wannummaa isaa irraa dharraatan takkattiin hin jiru. Takka ila kun hojjamaan naataa zamu nama ala jiru. Wanni takkittiin hin jirtu. Wallaahi billaahi yoo qalbii qabaatte gajjedhe achumatti dalagadhu achuma waan godhatte godhadhuuti. Gali gara biyya kan keeti laayifiin biyyuma kan keeti. Asittiin deemta hojii yaa lama daladdee dhufte gaafa ijaazaa dhuftu haftaamiin si malee hin jiru. Si malee ka burji kaliifaa dhaqee fotoo ka'u hin jiru. Si malee ka baara deemu hin jiru. San calgootan mallee hojii biraa soqatta. Shuu haadha ijoollee shaggalummaa okkum. Teer inshaallah. Adabadha achuma gattaa achuma gaddalagadha wanni si dharraastu akkattiin hin jirtu. Hin kijiba martiisaa. Kijibee of mimmiidheessee isin as ba'uudhaaf godhanii. Hai. Abboon tuudee namni hin baranne malee bari hiriyyoo dhumaa nama fakkeenyaaf amma asii wajjin turanii kan dhiirallee haa ta'u kan dhalallee haa ta'u namni yeroo san laayivii gaarii dabarse jedhee har'a galee bakka tam jira. Hai. Wallaahi billaahi. Maal dalagaa jira? Mana gaarii ijaaratee manaa miti maatii ofiitu seera. Zajaa maatii biraafuu zajaa namni qabu mana ijaaratee bara. Maatii waa godhee maatii biraa zajaan qabu. Dalagatee mana ijaaratee mana ofiitti ittiin galu. Kadhalallee kan dhiirallee haa ta'u dubartiin meeqa tomma heerumtee har'a immoo 2-3 deettee biyya arabaa kana deemuu hawwiti. Yoo dalaydan dalagaa waggaa 7 ta'u 8 ta'u waggaa takataataa dalagaa waa godhadha. akkas. Yookaani har'a dalagee waggaa 2 dalagee waggaa 3 har'a gala waggaa 2 wanni jijjiiramu jiru waggaa 3 wanni jijjiiramu jiru. Ijaaradhu waan qopheeffadhu gali gallaan bakka maal goota gara utoo deemtu osuma deemtu Jamaal warri laayivii dabarsine jedhee jechuuf haa ta'u isin hima laayivii dabarsine jedhee ka bishaan lagaa fakkaatu isin jireenyi makkisii kana osoo jiraadhe manuma madaali kana mataa dhahii keessatti amma isiin fakkii hammeeqa galee fooxaa cinaan lafarra harkisaara waan fuudhu dhabe gadda lagadha isaatii ijoollee sabboontu yaada keetti